عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت دعوتوني سمعتوا بهم دي بكيسان وبقى جراتني جا ويا هرأكنا كمتي مكا فيسبوك كينا كانوا جيران ودي كمتي كجيرانو بوتان إساهو سكته هدو بوتان تونا مريبدي أكما كته وليني لالا نولين ترى أولا فيسبوك كينا كيسا قسينا فيسبوك كينا كيسا قسينا جنة كنت فيسبوك نكينا جرا فيسبوك كيسا قسينتني gara lamaan jijjiiruu dandeetta maqaa keessanii Facebook keessa yeroo seentanii jettan jechuudha yookaan ammoo your about information kan jedhu kanaan karaa gabaabaa jijjiiruu dandeettanii nambara keessan akkasuma immoo waa hunda waan isin duraan itti fayyadamtan zoonii biyya isin jirta waliin isiniif gaffida akkuma san yoo meeliin kunillee yoo shamara taatanii fakkeenya awwala akkan taaniif banamee jedhe jijjiiruu dandeettanii maqaa keenya amma meeshaan keessa gad seennu abdii ka jedhu kana boota qalama kana tuutanii gad seentanii yoo delete godhuu barbaadan delete gootanii yookaan ammoo edit gootan jechuudha. Edit godhuun amma salphaadha. Edit abdii jedha. Abdii biratti waan biraa dabaluu barbaadan fakkeenya maqaa abbaa kiyyaa yoo galchee abdii umar jedhe akkasiin nickname keessa nama agartanii abdii umar ta'ee isinii baay'ee jechuudha. Eegasanii maqaan keessan akkanatti aseelatti isinii fayyadamee jira kiyyama abdii umar lachittuu abdii umar jedha. Nickname keessan ka Facebookaa namni isin argatu jechaadha. Facebookaa yeroo hedduu namni searchii godhee Facebookaan baay'ee waliin hin argatu. Facebooka kanaan baay'ee wal dhaban messenjera wal dubbisuuf jecha akkasanitti nama jijjiiratu dandeettan maqaa keessan maqaa namni isin argatu ni danda'uun jechuudha. Haya san malees gara biraa eessan jijjiiranii akkana itarayna Facebook keenya akkana itarayna yookaan ammoo boota 99 sana agartan akkas achituina eegasi settings in the privacy ta'etu tan seenna akkanatti inni gobal isin ofii dawaan ta'eef settings ta'etu tan seenna eegaseenee jenne gubbaa kanarratti ni barreessina jechuudha waa hedduu qayyaratu dandeettan name jennee barreessina name jennee barreessine name jedhee inni nu fida akkanatti fidee jiran magartanii qaxxita mana seensa jechuudha. Alaatu nu seensa waan biraati waan keessa sirreeffatan akkasanitti sirreeffatan daatee guyyaa dhalattan biraa jidee jechaadha. Yoo isin wanni ta'e akkasuma username keessan waan akkasii kanneen jijjiiruu fi haala kanaan itti jijjiiratan jechuudha. Okay, ammas accountii lama yoo fayyadamuu barbaadan create new profile page jedha. Profile page bira fakkeenyaa fi amma ka biraa akkana jira. Achiin isuu itti gootan awwala ka biraa bantanii yoo jiraatanii akkasanitti lama fayyadamuu dandeettan jechuudha. Lama olillee fayyadamuu ni dandeettan Facebooka switch gootanii jechuudha. Akkasanitti lama olillee fayyadamuu ni dandeettan. Ya gaafii qabdan koomentii jala kaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waan isin dhibe yaada keessan koomentii jala kaa nu jajjabeessaa.